kadhatanuuf godhameef isaan kadhatanuu godhan ammallee waan inni hafuura kadhataa isiniif dabaluu kadhanni afaan ittiin waaqa mariisifnuudha. Waaqayyo ammas kennaa kana isiniifis nuuf hunduma kennaaf waa dabalu. Gara qorannaa keenyatti kallattiidhaan yoo seennu arra waa'ee meeqa torban darbe 12 lakkoofsa guyyaa 2 dura guyyaa tokko dura jechuudha kaleessa guyyaa kadhataa dabarsine 12 lakkoofsa dhumaa irratti akkana jedha. Isin garuu kennaa warra caalan argachuudhaaf dhama'aa. Ani immoo isaan kana hundumaa irra isa caaluyyuu isinitti agarsiisaa jedha. Isinitti agarsiisaa jedha. Tole amma isa irra caalu ka jedhu kana ilaalla jechuudha. Isa irra caalu. Inni kun maali? Jaalala. Hilla sadii tokkorraa maal jedhu sadii tokkorraa. Afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni waaqayyo dubbadhee jaalala yoo qabaachuu dhabaadhe an akka sibiila kililchuu yookiis dibbee koshkosh jedhuun ta'ee jedha. Amma sibiila kililchuu dibbee koshkosh jedhu. Isa jedhu kanaafi afaan ergamootaatiif afaan namaa hin laalla. Achiin dura garuu jaalala yoo qabaachuu dhabaadhe jedha. Yoo qabaachuu dhabaadhe akkan jaalalli amma sirra dubbataa tokko lamaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 5 amma 8 irratti ka jiru kortootu jira. Achirratti masalaaliin amantii irraa jalqabee mee dubbifna. Lamaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irraa akkas jedha. Ammas dhama'uun hundumaan dhama'a. Amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisa. Gaarummaa keessan beekumsaan agarsiisa. Itti dabalaati orderii isaa laala. Amantii, gaarummaa, beekumsa keessan itti dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabu keessan obsaan danda'u keessan nama waaqayyo ta'uudhaan agarsiisa. Nama waaqayyo ta'uu keessan obboloota jaallachuudhaan. Obboloota jaallachuu keessan nama hundumaa jaallachuudhaan agarsiisa. Kuni jaalala jedhama. Kun kortoo isa dhumaarra jechuudha. Kanaaf jaalala funcaa waaqummaa wajjin waliin nama hidhuudha. Tole waa'ee jaalala kanaa waan xiqqoo laallee kaanee gara boqonnaa 13tti deebina. Kitaaba Macaafa Qulqulluu irratti akkana jedhaayyuu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irraa akkana jedha. Yoo inni dhageessu miti hundumti keessanuu 15 irraa akkas jedha. Akkuma an abboomii abbaa koo hundumaa eege jaalala isaatti qabadhee jiraadhu isinis abboomii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabattanii jiraattu jedha. Jaalala kootti qabattanii 15 Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 10. Okay. 14 irratti maal jedha? Yoo na jaallattan maal godhaa jedha? Abboommota koo eegaa. 15 irratti Yesuus itti fufee isin yoo na jaallattan abboommota koo eegaa jedha. 15 irratti ammoo 15 irratti immoo akkuma abboomee abbaa kootii eege jaalala isaatti qabadhee jiraatu. Amma nu jaalala kana kalaalaa. Isinis abboommota koo eegdan jaalala kootti qabattanii jiraattu jedha. Amma Kiristoos jaalala abbaa isaatti jiraate nu jaalala Kiristoositti jiraanne. Funcaan jaalalaa abbaa irraa karaa gooftaa Kiristoos gara keenyatti dhufuusaa laalla. Tokko kanatti. Tiksii lammataa Wangeela Yohaannis 17:23. 17:23. Akkas jedha. An isaan keessa ati ana keessa jiraachuu keetiin abbaadhaan kan inni jedhaa jiru. 17:23 Wangeela Yohaannis 17:23. Kiristoos akkana jedha abbaa isaatiin. An isaan keessa ati ana keessa jiraachuu keetiin isaanis raawwatanii tokko haa ta'an. Biyyi lafaas ati ana erguu kee akkuma na jaallatte isaan immoo jaallachuu kee haa beekuu jedha. Akkam jedha? Biyyi lafaa akkuma na jaallatte isaan jaallachuu kee haa beekuufi jedha. Okay. Mee jaalalli ittiin abbaan nu jaalate kun jaalala attamiiti? Jaalala attamiiti? Jaalalli inni ittiin ilma isaa jaalate, jaalalli inni ittiin nu jaalate.
asuma 26 bira dhandhame 17 akkana jedha maqaan kee isaan biratti akka beekamu godheera jaalalli ati ittiin na jaallatte isaan keessaa akka jiraatu jaalalli kun jaalalli ati ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatu akkuma na jaallatte isaanis jaallatte argitanii sila yeroo dubbin maal jedha akkuma jaalala abbaa 26 lakkoofsa 26 achuma irratti 23 kaasee immoo 26 qofaati 23 dubbifneerra amma immoo 26 dubbise hamma dhumaa dubbisuun danda'ama hundinuu waa'ee tokkummaa mul'isa waan ta'eef kanaaf maal jedhaa jaalalli ati ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatu jedha okay mee jaalalli abbaa akkamitti nu gidduutti mul'ate ka jedhu iddoo tokko dhaqnee ilaalla ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8-9 dubbe ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8-9 waaqayyo jaalala waan ta'eef hubadhaa waaqayyo jaalala namni hin jaalatin waaqayyoon hin beekne waaqayyo akka nu isaan jireenya argannuuf tokkocha ilma isaa gara biyya lafaatti erge kanaan jaalalli waaqayyo nu gidduutti mul'ate jaalalli waaqayyo nu gidduutti mul'ate tole nuti amma jaalala qabna ka jennu yoo eenyu nuuf keessa qabaanneedha jechuudha jaalala qabna ka jennu yoo eenyu nuuf keessa qabaanneedha yoo Kiristoosiin of keessa qabaanne duwwaadha jaalala qabna jechuun yoo Kiristoosiin of keessa qabaanne duwwaadha jaalalli abbaan ittiin nu jaalate nu gidduutti akkuma na jaallatte jaalala ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuuf jedhee ka'ee maal jedha 17:26 yeroo dubbifnu wangeela Yohaannis 17:26 sila yeroo dubbifnu yaada tokko jira akka jedhan maqaan kee isaan biratti akka beekamu godheera jaalala ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatu anis isaan keessa akka jiraadhuuf ammas akka beekamu nan godha jedha anis isaan keessa akka jiraadhuuf jaalala ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuuf kanaaf jaalalli amma ilaallu jaalala funcaa waaqummaaf waaqummaa abbaaf ilma walitti hidhu waaqummaaf namummaa nuuf Kiristoosii walitti hidhu namummaaf namummaa walii keenya walitti hidhu jechuudha jaalalli amma ilaallu jaalalli amma nuti laalleetiin tole kanaafi jaalala kanaan hundumti kennayyuu isa wajji walitti hidhamneetiin jennee jechuudha kitaaba raajii irraa akkas jedha kitaaba raajii irraa waan tokkotti isinii dabaleen gara qorannaa 13 inneef Christ object lesson fuula 216 keessa tokkoffaa irraa akkana jedha warra qabdan dubbisuu dandeessu so the father and the son are one in love for the chosen people abbaanii fi ilmi jaalala ittiin saba filatamaa ofii jaalatanii tokko jedha jaalala isaaniitiin nagam Christ object lesson fuula 216 keessa tokkoffaa irraa so the father and the son are one in their love for chosen people jaalala ittiin jedha jaalala ittiin saba filatame jaalataniin abbaa fi ilmi tokko jedha okay testimony volume 4 fuula 223 keessa lammaffaa irraa akkana jedha if we love God with all the heart we must love his children also yoo waaqa garaa keenya guutuun kan jaalannu ta'e ijoollee isaallee maal goona jedha in jaalanna jedha yoo waaqa garaa guutuudhaan kan jaalannu ta'e ijoollee isaallee in jaalanna this love is the spirit of God jedha jaalalli kun hafuura waaqayyooti jedha quotation kana qabadha fuula 223 keessa lammaffaa testimony volume 4 jechuudha warra online fayyadamtaniif isin erguun danda'a tole gara qorannaa keenyaatti deebina qorannaa keenya keessatti erga waan baay'ee dubbatee ka'een boodatti maal waan jedhu argineet hin jenne maal waan jedhu argine isa hundarra caalu isiniif nan kennaa isa hundarra caalu
Amma gaafiin jiru maali inni hundarra caalu kuni ka jedhu. Inni hundarra caalu kun maali ka jedhuuf kaafne jechuudha qorannaa keenya. Inni hundarra caalu kun maali inni? Boqonnaa 13 irratti yoon an afaan ergamoota illee ka dubbadhu ta'e jedha. Afaan eenyu? Afaan ergamoota. Look, afaan ergamoota kun maali inni? Afaan ergamoota kun maali inni? Afaan haaraadha moo afaan maaliiti? Afaan ergamoota jechuun namoota hundumaanuu afaan isaa wajjin galu maal gochuu waliin mari'achuu jechuudha. Fakkeenyaaf ergamaan dhaqee ebaluu dubbate. Ergamaan dhaqee ebaluu dubbate yeroo jedhu ergamaan nama dubbachuudhaaf hiika barbaadaa? Afaan akka hiikamuuf hin barbaadaa? Barbaadu. Nama hundumaanuu afaanuma isaatiin walii gala jechuudha. Nama hundumaanuu afaanuma namicha saniitiin maal godha? Walii gala. Kanaaf afaan ergamootaa jechuun nama hundumaanuu akkuma namichi sun dubbatutti isa wajjin walii gala jechuudha. Fakkeenyaaf gimbii Baabeelii irratti afaan namoota maal ta'e? Gargar faca'e miti? Afaan sana akka gargar facaafnu godhe eenyudha? Ergamoota. Uumama boqonnaa 11 irratti gadi buunaa yaada jedhu jira. Kitaaba raajii irratti maal jedhaa? Ergamaa ta'uu ergee jedha. Iddoo sanii koteeshinii isinii kenna yeroo biraa. Karaa biraatiin gaafa guyyaa Pheesxaqoon ta'e gaafa hafuurri qulqulluun kennamu afaan namoota hundumaatu maal ta'uu jalqaban? Dubbachuu jalqaban. Afaan maalii dubbachuu jalqaban? Afaan ergamootaati. Nama hundumaa yoo galu jechuudha. Afaan namaa jechuun fakkeenyaaf tokko lama yoo anamma fakkeenyaaf Amaariffa dubbadhe Ingiliffa yoo dubbadhe afaan biraa tokko lama dubbachuu hin danda'a. Fakkeenyaaf akka Phaawulos jechuudha. Afaan ergamoota dubbachuu jechuun garuu isa kanarra ka caalu jechuudha. Ergaa ergamoota sadanii biraadhaan. Ergaan ergamoota sadanii afaan hundumatti, saba hundumatti, laagaa hundumatti jedhamiti. Kanaaf akkasitti dubbachuu jechuudha. Yooma akkasitti illee dubbadhee yaada jedhu of keessaa qaba jechuudha. Yooma akkasittis dubbadhee jechuudha. Iddoo koteeshinii dheeraa biraa baay'ee keessa deemuu dandeenya. Tarii sa'aatii kennaaf afaan ergamoota kan jedhu afaan biraa wayii afaan namni dubbatu lafa kanarratti ta'ee yookaan ammoo samiitti afaan hin beekamne ta'ee oduu hin taane afaan namni hundinuu walii galu jechuudha. Waan biraa miti. Samiitti kan dubbannu afaan namni hundinuu walii gala miti. Afaanii kan barbaachisa samiitti? Hin barbaachisu. Nama hundumaanuu afaan garaagaraatiin walii gala afaan ergamootaatiin walii gala jechuun namni hundinuu amma lafa kanarratti illee isuma hadha nu mariisaaru. Fakkeenyaaf namni Oromiffaan kadhatu Oromiffumaan kadhachuu qaba. Oromiffumaan isa hubata jechuudha Waaqayyo. Ergamoonni waan nu dubbannu maal godhu hin galmeessu miti? Gochaa guyyaa guyyaatti nu goonu hundumaan galmeessu jira. Miti kitaabni raajii illee macaafni qulqulluun illee. Kanaafi afaanuma nu dubbannu kenna hubatu jechuudha. Hubatanii qajeelchaniima samiitti nuuf dhiyeessu jechuudha. Kanaaf afaanuma nama hundumaayyuu namni lafa kanarratti ittiin haasa'u hundumaayyuu beeku jechuudha. Waan haaraa miti. Afaan ergamootaa jechuun isa kana afaan namaallee afaan haaraa jechuun afaan namaa akka ta'e hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti ilaalleera. Yooma kana hundumaa kan godhu ta'e yoo jaalala hin qabaanne akka sibiila kililchuu yookiis dibbee kosh jedhuuti. Namni waan jedhu maal hin ta'u jechuudha. Hin hubatu jechuudha. Raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadhee dhoksaa jiru hundumaa beekee beekumsa hundumaa qabaadhee gaara iddoo isaatti hammam bututti amantii guutuus qabaadhee gaara iddoo isaatti hammam bututti amantii guutuu qabaadhee jaalaloo qabaachuu dhabaadhe garuu anumaa miti. Akka sibiila kosh jedhu akka sibiila kililchuu akka dibbee kosh jedhuuti jechuudha. Amantiidhaan sibiila iddoo kana akka illee jedhe jaalala eenyu wajjin walitti nama maxxansu Kiristoosii wajjin walitti nama maxxansu yoon qaban jaalala karaa Kiristoos abbaa wajjin walitti nama maxxansu yoon qaban konnekshiiniin kiyya samii wajjin walitti dhufee kallattiidhaan hin jiru yoo ta'e amantiitti fayyadamee waan tokko illee godhe uumaan fayyadu jedha. Kanaaf obboloota kun maqaa keetiin raajiin hojjenne maqaa keetiin kan angoone yoo jedhu angoon kuma maal hin ta'u jedha. Isin hin beeku. Inni jedhamu wanti dubbatameef konnekshiinii samii wajjin kallattiin qaban onlaayinii kan eegame miti jechuudha. Dubartoota 10 illee kan gargar baasisa kan. Qara maal jennee turre yeroo dubbinu teestimoonii vooliimii 4ffaa fuula 223 irra. Akka waaqa jaalannu yoo ta'e obboloota keenyallee akkasitti jaalanna. Kun hafuura waaqayyooti jedha. Dubartoonni shanan kan isaan dhaban maalidha? Hafuura waaqaati. Hafuura qulqulluudha jechuudha. Dibata jechuudha.
Well, sadirraa wanta qabu hundumaa warra dhabanii firee ittiin of jajuudhaaf dhagna koo iyyuu dabarsee kennee jaalala yoo qabaachuu dhabaadhe garuu wama waa'ee anaaf hin baasu. Jaalalli danda'aadha. Waa hunda danda'a. Garraamummaas hin agarsiisa. Jaalalli hin hinaafu. Well, jaalala qabaanna taanaan hinaafa wanti jedhu nu keessa hin jiru. Jaalalli of hin jaju. Jaalalli of hin bokoksu iddoo of hin qabu jechuudha. Jaalala akka eenyuti akka Kiristoosiiti. Iddoo isaaf malu abbaa wajjin waaqummaa walisa qixxeessu dhiisee garbicha ta'e salphate jechuudha. Jaalala jechuun isa kana. Iddoo nuuf qabnu ofii kennaa qabnu kan nuu yaannu miti. Kanaaf macaafni qulqulluu Filiphisius keessatti maal jedha? Yaanni Kiristoos keessa ture kun isin keessas maal haa ta'u jedha? Haa jiraatu. Jaalalli lafa salphinaan jaaju waan isatti tolu duwwaa hin barbaadu hin dallanu waan hamaas namarratti hin lakkaa'u. Jaalalli qajeelinaan dhugaatti gammada malee jal'inatti maal hin ta'u jedha? Hin gammadu. Jal'inatti hin gammadu. Jaalalli iddoo hamaan dhaabbatu obboloota ko. Jaalalli karaa tokkollee nama lafafu hunduma isaa hin amana, hunduma isaa hin abdata, hunduma isaas hin obsaa. Jaalala isa waaqummaa inni jedhu isa kanadha jechuudha. Adda namoonni dhufanii maal jedhu si jaaladha jedhu. Kaan inni si dhaqanii maal jedhu si jaaladha jedhu. Jaalala afaaniffaan. Waaqayyo nu haa gargaaru. Jaalalli inni dhugaan, inni samiirraa dhalate, inni abbaaf ilma walitti hidhe, ilma nuuf Kiristoosii jaalalli nuuf Kiristoosii walitti hidhu jaalala isa kanadha jechuudha. 8 jaalalli yoomiyyuu hin badu. Yoomumaa hin badu. Maalidha waan ta'eef? Waaqayyo jaalalaa waan jedhuuf. Jaalalli yoomiyyuu maal hin ta'u? Hin badu. Jaalalli yoomiyyuu hin badu. Okay. Kennaa raajii dubbachuu yoo ta'e hafuuf jira. Afaan hin beekamne afaan haaraa jechuudha. Hin beekamne dubbachuu yoo ta'e dhaabbachuuf jira. Beekumsas yoo ta'e hafuuf jira. Kunni hundinuu wal barsiisuuf ta'uu danda'a. Wanti nuyi beeknu muraasa. Wanti raajii dubbannus muraasa. Raawwatamuun isaa yeroo ga'u immoo inni muraasni kun hin hafaa jedha. Beekumsa keessaa muraasa beennaa. Waan raajii dubbatuuf namoonni raajii dubbatanis raajiin muraasa dubbatama. Akkasumas beekumsi muraasa. Wanti muraasa jedhame kun hundinuu maal ta'a? Hin hafaa. Garuu jaalalli hafee jiraata. Sababni isaa Waaqayyo maal waan ta'eef? Jaalala waan ta'eef. 11 mucummaa kootti akka mucaatti nan dubbadhe. Akka mucaatti nan yaade. Akka mucaatti sababii kennan ture. Kaleessa obboleessi koo Alamuu wajjin waa wayii qorataa turre. Achiin baay'ee ajaa'ibsiifataa turre yeroo laalleet hin jennu jechuudha. Maal jedha asirratti? Mucummaa kootti akka mucaatti hin dubbadha ture. Akka mucaatti yaada ture. Akka mucaatti deebii kenna ture. Gaafii na gaafatame. Sababa kenna ture. Amma garuu dhiga nama gaateera. Akka mucaatti jiraachuu dhiiseera jedha. Akka mucaatti hin dubbadhu. Akka mucaatti yaadu. Akka mucaatti deebiin kennu. Gaafii gaafatamneef maal jechuu qabna obboloota koo? Barraa'eera jechuu qabna jechuudha. Barraa'eera jechuu qabna. Maal jedha Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irratti hin yaadatte yoo ta'e 6 1 irraa Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa kanaafis kottaa dubbii waa'ee Kiristoos isa gara jalqabaa dubbachuu dhiifne gara barsiisa isa warra ga'anii kennuutti hin darbinaa. Nu waa'ee hojii gara duraatti geessu irra yaada garaa geeddarachuu waa'ee Waaqayyootti amanuu deebinee hundee barsiisichaa kaa'uuf miti jedha. Garuu maal haa taanu jedha? Isa gara jalqabaa dhiifne maal haa taanu? Haa guddannu. Barumsi gara jalqabaas baay'ee murteessaadha. Garuu maal ta'uu qabna? Ol guddachuu qabnaadha kan inni jedhaaf jechuudha. Ol guddachuu qabnaadha kan inni jedhaaf. Kanaaf 12 maal jedha? Nuyi amma akka nama of ilaallee keessatti waa argee abaluusaa hin hubatin hafeetti hin argina. Yemmuus garuu fuulaan fuulatti isa argina jedha. Wanti an amma beeku muraasa. Yemmuus garuu
akkuma ofii kooti beekame an guutuutti beekuuf jira jedha. Amma akkamiin ilaalarra jedha akka nama of ilaallee keessaa ilaaluuti. Macaafa qulqulluu keessaan eenyuun argina? Kiristoos hin argina miti? Dubbii isaa keessaan isa argina akka nama of ilaallee keessatti arguudha jedha. Garuu gaafsan fuulaan fuulatti Kiristoos hin argina. Fuulaan fuulatti. Gaafsan ulfina eenyuutiin dhufa Kiristoos? Luqaas 9:26 meedhaan ilaalla. Luqaas 9:26. Adda Kiristoos ulfina isaatiin jira 9:26 irraa garuu eenyullee anatti dubbii kootti yoo yeella'e an ilmi namaa ulfina isaatii kan abbaa isaatii kan qulqulloota ergamootaatti yeroo dhufu isatti yeellaati. Kanaaf Kiristoos yeroo dhufu ulfina eenyutti dhufa? Ulfina ofiisaa, ulfina abbaasaa, ulfina ergamoota qulqullootaatiin dhufa jechuudha. Kanaaf eenyullee fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u. Yoo Kiristoos maal hin taane hin uffanne, yoo hadha jaalala hin qabaanne, yoo hadha fooliin Kiristoosii nurraa hin dhoofne jechuudha. Kanaaf fuuldura isaa dhaabbachuudhaaf har'a dimimmisa beennaa gaaf dhufu garuu guutuun guututti akka isa beennu lafa kaa'a. 13 egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafanii jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu maal godha jedha? Caalaa jedha. Maaf jaalalli caale? Baay'ee Phexros fannoo laaderii masalaalii Phexros kortoo Phexros yeroo laallu hundeen isaa maalidha? Hundeen lafa isaa maalidha? Amantiidha. Lammaffaa Phexros 1:5 irra maal jedha? Hundeen isaa inni lafarra dhaabatu amantiidha. Caatiin isaa inni gubbaan irraa immoo maalidha? Jaalala. Lammaffaa Phexros 1:5 irraa ammaaf dhama'uu hundumaa dhamaa amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisa. Hundeen isaa amantiidha obboloota koo. Hundeen isaa amantiidha. Gidduutti immoo maaltu jira? Amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisa. Gaarummaa keessan beekumsaan agarsiisa. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabuun. Of qabuu keessan ofsaan danda'uun. Ofsaan danda'uun kunniin hundinuu maalidhaa? Abdiidha obboloota. Namni maaf ofsaa? Namni maaf of qaba? Abdii qabuufi miti? Inni dhaga'ama miti? Inni dhaga'ama hin dhaga'an. Tole. Kanaaf amantiin namni wanti obsuuf, namni wanti danda'uuf maalidhaafi abdii waan qabuuf jechuudha. Hundeensaa amantiidha. Gidduutti abdiitu hirkisa. Itti aanee caafee irra gubbaarra maaltu jira? Jaalala. Jaalalli maalidhaa? Qixa waaqummaatti guddachuudha jechuudha. Kanaaf obboloota koo jabaannee dhaabannee jaalala isa dhugaa isa ittiin abbaan karaa ilma isaa ittiin nu jaalate isa nu karaa Kiristoos mee desire of ejii hawa baraa jechuudha. Fuula 21 irra waan jiru tokko isin dubbiseen dhaabaayu warri qabdan fuula 21 irraa akka jedhaayu fuula 21 irraan isin dubbisa. Waa'ee jireenyaa dubbateeti. Karaa ilma isaa wanti hundinuu akka dhufu dubbatee ka'eeti. Karaa ilma isaa deebi'ee muutu gara isaatti akka deebi'u lafa nuuf kaa'eetiin jedha. Akkana jedha. Fuula 21 keeyyata lammaffaarraa Ingiliffaarraa dubbisaara. Boqonnaa tokkoffaadhaa warri Amaariffa qabdan. In this word jedha. Wangeela Yohaannis 8:28 6:57 8:50 7:18 erga eeree ka'een booda in this word is set forth a great principle which is the law of life for universe. As keessatti seera jireenyaa kan yuunivarsiitu jira jedha. Kan yuunivarsiitii guutuu. All things Christ received from God. Maalidha itti kitaabichi? Hawwa baraa. Boqonnaan isaa hoo? Boqonnaa tokkoffaa. An Ingiliffii. Maal mata dureen isaa maal jira? Boqonnaa tokko irraa boqonnaa tokko iddootti Wangeela Yohaannis 8:28 6:57 8:50 7:18 iddooma tokkotti eereera. Kanaan dura wajjiniin dubbifanneerra si wajjiniin dhaxxanii ilaaluu dandeettu. Keeyyata meeqaffaadha isinitti fakkaata? Maqaanii boqonnichaa maalidha? Miiraafi maalirratti? Keeyyata ja'affaadha. Keeyyata ja'affaa. Boqonnaa tokkoffaa mata dureensaa God with us Waaqayyoon wajjiniin ka jedhu.
boqonnaa nama tokkoffaa isaa keeyyata jaaffaa Amaariffarraa jechuudha. Tole nan dubbisaa. All things Christ received from God, but he took to give. Waan hundumaa Kiristoos eenyurraa fudhate? Abbaa isaarraa fudhate. Waaqayyoorraa fudhate wanti fudhatee immoo kennuudhaaf jedha. So in heavenly court, in his ministry for all created beings, dhaddacha samiitti iddoo itti inni namoota hundumaaf dhaabbatutti all created through the beloved Son, the Father's life flow out to all. Karaa Kiristoos jireenyi abbaa nama hundumaatu maal jedha? Kennama jedha. Nama hundumaattu yaa'a jedha. Jireenyi abbaa karaa ilma isaa nama hundumaaf yaa'a. Ergaa Yohaannis 1:5-11 yaada jiru dubbisuu dandeessu. Waaqayyo jireenya bara nuuf kenne. Jireenyi kunis eenyu keessatti argama jedha? Ilma isaa keessatti argama jedha. Through the Son, it return in praise, joy, service, a tide of love jedha. To the source, to great source of all. Jecha jaalala jedhu kana waan barbaadeef dhufe. Karaa ilma isaa galataan gammachuudhaan tajaajilaan dambalii jaalalaatiin gara burqaawaa hundumaa gara abbaatti deebi'a jedha. Jireenyi keenya. And thus, through Christ, the circuit of beneficency is completed, representing the character of great givers, the law of life. Kanaaf karaa isaa akka deebi'ee gara abbaatti deebi'u argineetiin jenna. Kanaaf jaalala isa dhugaa shaakallee hundi kennayyuu samiidhaaf akka qophoofnu Waaqayyo hunduma kennaa kan dhageenyu nuuf haa eebbisu eebbifamaa.